gaggeeffamu daran jabaatee itti fufuun qeerroon dhaabbilee Tigrootaa Oromiyaa keessatti socho'an dinagdee isaanii laamsheessuuf sochii bifa haarawaan eegaluun uummata isaaf waamicha dabarsaa jira. Haaluma kanaan dhaabbilee daldalaa wayyaanee Oromiyaa keessatti socho'an kanneen armaan gadii irratti uummanni Oromoo uggura akka fudhatu qeerroon gaafateera. Qabeenya wayyaanee armaan gadii irraa hin bitnaa, ittis hin gurgurinaa. Tokko, tajaajila tiraanspoortii Salaam. Kaapitaalli dhaabbata kanaa birrii miliyoona 10 yommuu ta'u, biiroon isaa guddichi magaalaa Maqalee keessatti argama. Itti gaafatamaan biiroo kanaa Akkabee Uqubay jedhama. Saba Tigreeti. 2. Dhaabbata ijaarsaa Sagal yookaan Sagalan Construction. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 10. Biiroon guddichi isaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan dhaabbatichaa obbo Aayaa Zarihuun jedhama. Saba Tigreeti. 3. Meegaaneet Corporation. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 10. Biiroon guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Alamsagid Gabra Amlaak jedhama. Tigreedha. 4. Waldaa Aksiyoona High Touch Park. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 10. Biiroon guddichi isaa magaalaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Shimallis Kidaanee jedhama. Saba Tigreeti. 5. Faanaa Dimokiraasii PLC. Kaapitaalli isaa miliyoona 6dha. Teessoon biiroon guddichi isaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan Nagraash Sahalee jedhama. Saba Tigreedha. 6. Express Transit. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 10. Teessoon waajjira guddichaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan isaa Gabrasillaasee Gidee jedhama. Saba Tigreedha. 7. Waldaa Aksiyoona Itiyoo-Oriental. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 10. Teessoon waajjira guddichaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Atikliit Kiroos jedhama. Tigreedha. 8. Warshaa biiraa Dileet. Dileet Biireerii. Kaapitaalli isaa miliyoona 15dha. Teessoon isaa guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Tawaldee Taadalaa jedhama. Tigreedha. 9. Warshaa nyaataa Dassaaleny. Dassaaleny Katariinaarii. Kaapitaalli isaa miliyoona 15dha. Waajjirri guddaan isaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan Dr. Maaruu Ergaaw jedhama. Tigreedha. 10. Abdiis Consultancy House. Kaapitaalli isaa miliyoona 10dha. Waajjirri guddichi isaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan isaa obbo Sbahaat Naggaati. Tigreedha. 11. Dhaabbata ijaarsaa gamoo Birhaan. Birhaan Building Construction. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 10dha. Biiroon isaa guddichi Maqaleetti argama. Obbo Barakat Maazanjaa jedhama. Tigreedha. 12. Waldaa Aksiyoona Warshaa Gogaa Sheebaa. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 40. Biiroon guddichi Tigraay magaalaa Wuqrootti argama. Itti gaafatamaan Abdii Zeemuu jedhama. Tigreedha. 13. Maskaram Investment. Kaapitaalli isaa miliyoona 40. Biiroon guddichi magaalaa Aksuumitti argama. Itti gaafatamaan obbo Teediroos Ayis Tasfaayee jedhama. Tigreedha. 14. Waldaa Aksiyoona Inshuraansii Afrikaa. Kaapitaalli isaa miliyoona 30. Teessoon biiroon guddichi magaalaa Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan isaa Yohaannis Uqubaay jedhama. Tigreedha. 15. Global Auto Spare Part. Kaapitaalli isaa miliyoona 26dha. Teessoon biiroon guddichi Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan isaa obbo Takla Birhaan Habtuu jedhama. Tigreedha. 16. Experience Ethiopian Travel. Kaapitaalli isaa miliyoona 26. Teessoon biiroon guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan isaa obbo Toonhiik jedhama. Tigreedha. 17. Addis Engineering Consultancy. Kaapitaalli miliyoona 25. Biiroon guddichi Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan obbo Arleebee Uqubaay jedhama. Tigreedha. 18. Hiyoot Agriculture Mechanization. Kaapitaalli isaa miliyoona 25. Teessoon Maqalee. Itti gaafatamaan obbo Yohaannis Kidaanee jedhama. Lammii Tigreedha. 19. Aksiyoona Keemikaalaa Barihee. Kaapitaalli isaa birrii miliyoona 25. Teessoon guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Abdii Zeemuuti. Tigreedha. 20. Dhaabbata Ekspoortii Hoolaa fi Re'ee Raahiwaa. Kaapitaalli birrii miliyoona 25. Teessoon guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan Yaasin Abdulrahman. 21. Dhaabbata oomisha qorichaa Star Pharmaceuticals.
25 teessoon isaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Arkabee Uqubaayidha. 22 Tasfaa Livestock kaapitaali isaa miliyoona 20 teessoon Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Yohaannis Kidaaneeti Tigreedha. 23 Warshaa Huccuu Almeedaan kaapitaali isaa miliyoona 660 teessoon isaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Abdii Zeemuuti. 24 Masfin Industrial Company kaapitaali isaa miliyoona 500 Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Arkabee Uqubaay. 25 Warshaa Simmintoo Maseeboo kaapitaali isaa miliyoona 240 biiroon guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Abdii Zeemuu jedhama. 26 Almeedaa Textile Factory kaapitaali isaa birrii miliyoona 180 magaalaa Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Abdii Zeemuu jedhama. 27 Saar Constitution kaapitaali isaa birrii miliyoona 150 biiroon guddichi Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan obbo Arkabee Uqubaay. 28 Trans Itoophiyaa kaapitaali isaa miliyoona 100 Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Shimallis Kidaanee jedhama. Tigreedha. 29 Dhaabbata Qusannaa fi Liqii Daddabit kaapitaali isaa miliyoona 60 teessoon guddichi Maqaleetti argama. Itti gaafatamaan obbo Atkiliit Kiroos jedhama. 30 Izaana Mining Development kaapitaali miliyoona 55dha. Biiroon guddichi Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan obbo Teediroos Haayila Barhee jedhama. Tigreedha. 31 Warshaa Oomishaa Qorichaa Addis yookaan Addis Pharmaceutical Production kaapitaali isaa miliyoona 53 biiroon isaa guddichi Finfinneetti argama. Itti gaafatamaan obbo Abdii Zeemuudha. 32 Waldaa Aksiyoona Manneen Daldalaa Xaanaa kaapitaali isaa miliyoona 50 teessoon biiroo isaa guddichi Maqaleetti argama. Obbo Sibahaat Naggaatu hooggana. Dhaabbatawwan wayyaanee asiin gaditti tarreeffamanii argaman immoo kaapitaala isaanii ifa godhanii hin jiran. 33 Ambaasal Commerce Ginshoo Share Company. 34 Tigray Taagay Association Brook Chemical Share Company. 35 Tigray Taagay Association Brook Chemical Share Company. 35 Dashin Beer Factory. 36 Express Ethio Travel Service. 37 Tigray Development PLC Computer Networking Technology. 38 Brahan Building Construction. 39 Star Pharmaceutical Importers. 40 National Electromechanical. 41 Saabaa Imerald Bunaa Trade Service. 42 Biiftuu Ginshoo Oromiyaa Credit Bank. 43 Adawaa Floor Factory. 44 Wandoo Trading. 45 Shaalaa Advertisement. 46 National Geotextile. 45 Shaalaa Advertisement. 46 National Geotextile. 47 Tikal Agri Tigray. 48 Wagagan Bank. 49 Allaagee Forest Products. 50 Sabahat Naggaa PLC. 51 Addis Transport. 52 Waaltaa Industry. 53 Marahaa Poultry. 54 Jimaa Honey Processing Plant. 55 Zallaqee Agricultural Mechanization PLC. 56 Rabai Transport. 57 Brook Tasfaa Plastic Factory. 58 Abjallee Animal Export Company. 59 Mines of Particle Board. Kaampaaniiwwan armaan olii hundi qabeenya mootummaa wayyaanee dhalattoota Tigreetiin hoogganamanidha. Nutis kan beeknu meeshaalee diinaa kanneenitti fayyadamuu dhaabuudhaanii fi dhabamaa gochuun diina akka hin gabbanne gochuu qabna.